Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya Anishmeedhaa deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti tibba darbee waa'ee websaayitii mataa keessaniin banachuu isin barsiiseetiin ture. WordPress isa jedhamu kanaan jechuudha. So namoonni gaafii achi jalatti na gaafatanii jirtu. Gaafiin keessan yeroo wantoota tokko post goonu akka bakka barbaanne nu banu. Fakkeenyaaf kan ani isiniin jedhe keessa yeroo post gootan kuno as tuqxanii jalqabdu ergasii blog post kan jettu filattu sambooda fakkeenyaaf suuraa tokko post gootanii okay kuno suuraa ni filanna image kan jedhu seenne add image okay ergasiin tani booda jechuudha gochaan isinitti agarsiisuu barbaade fakkeenyaaf kun amma suuraadha jechuudha kun suuraa muuziqaa Haacaaluu fudhatameedha suuraa qofa jechuudha video miti jechuudha. So namoonni yeroo suuraa kana gadi qaban yeroo kana gadi tuqan jechuudha akka dhaqee waan biraa banu yoo barbaadan muuziqaa Haacaaluu akka banu yoo barbaadan waan biroo akkasii banu akkaataa itti gochuu dandeessan isinin barsiisa jedheetiin ture. Kanaafuu har'a akkamitti suuraa kana yoo namni gadi tuqe suuraa akka banu osoo hin ta'in viidiyoo biraa akka banu yookiin gara biraa akka deemu akkaataa itti gochuu dandeessan isin barsiisa. Erga suuraa haala kanaan itti galchitanii booda jechuudha mata duree keessan asitti barreessu. Mata dureen keessan fakkeenyaaf muuziqaa Haacaaluu beekamaa fakkeenyaaf muuziqaa Haacaaluu beekamaa jedhee barreessan jira mata dureedha. Wantoota biroo barreessuu yoo barbaadan kunoo isin as jalatti bal'ina oduu kanaa jechuudha bal'ina waan kanaan wal qabatu fakkeenyaaf muuziqaan kun bara kanaa bahee waan akkana ta'e yookiin muuziqaa kana laala daawwadhaa jechuun ni dandeessu. Hundumaafuu har'a waan baay'een isinitti agarsiisuu barbaade waan baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Namoonni amma suuraa kana yeroo gadi tuqan jalqaba irratti kana isinitti agarsiisa. Kana yeroo gadi tuqan akka Youtubii keessa dhaqee muuziqaan Haacaaluu banu gochuudhaaf jalqaba Youtubii bira deemtu kana as okay kana tuqxanii jechuudha. Youtubii bira deemna. Youtubii keessatti muuziqaan Haacaaluu kun qophaa'eetiin jira baneetiin jira. Muuziqaan okay muuziqaa Haacaaluu kun asitti qopheessitiin jira. Share kan jettu tanan tuqa. Sambooda copy link kan jettu tanan filadha. Copy link ergan godhe booda asin tuqa. Sambooda WordPress biratti deebi'a. Kuno suuraa kanarra erga akkanatti tuqxanii booda setting tanatti isinii dhufa. Sambooda kuno linkii amma copy gootan san as tuqxanii jechuudha. Asitti paste gootu jechuudha. Akkanatti gadi qabdanii yeroo turtan paste ni isinii dhufti. Paste linkin asitti dhufee jira jechuudha. Amma publish kan jettu tana tuqxu. Publish. Kuno sambooda publish now kan jettu tuqxu. Amma suuraan kun hojii jalqabee jechuudha deemee jira kun uploading jedhaa jira haa geessu haga asii geessu hin eegna amma xumuramee jira. Fakkeenyaaf blog post keenya ni ilaalla already post kan goone kana dhaqnee ilaalla jechuudha. Amma nama biratti akkaataa itti inni itti mul'atu jechuudha kun akkanatti mul'ata namoota bira gizee dhaqu websaayitiin keessan jechuudha. Sambooda namni yeroo suuraa kana ilaale fakkeenyaaf amma kana tuqnee ilaallu kana yoo tuqne galaana garuumsaa yoo gadi tuqne wanti banu hin jiru jechuudha. Wanti bani jenneen hin jiru jechuudha. Dura kunoo kophee kanas yoo tuqne wanti inni banu hin jiru jechuudha. Amma kana Haacaaluu yeroo tuqnu muuziqaa isaa bani jennee waan itti galchaniif linkii isaatiin waan walitti hineef yeroon tuqu laala amma kunoo laala. Kunoo Youtubii bira nageesse jira kunoo akkuma argitan Youtubii keessa nageesse kunoo Youtubii cufee jira. Fakkeenyaaf WordPress cufeetiin jira. Amma jalqaba irraan banee isinitti agarsiisa. Akka isinii galuuf jechuudha. Okay, kuno amma gadin tuqa. Youtubii banaa jira. Okay, muuziqaa isaa banaa jira jechuudha. Akkuma argitan kuno amma siwon balleessi Youtubii balleessisin jira ammas kuno dhaqeetiin gadi tuqa. Kuno Youtubii banaa jira jechuudha. Suuraa isaa irra gizeen gadi tuqe jechuudha. Okay, akkuma argitan haala kanaan amala akka godhatu gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma kuno kun suuraa Haacaaluuti. Isarra yoo gadi tuqne muuziqaa Haacaaluu akka taphatu goone waan biraatiin isinitti agarsiisa. Amma immoo waan biraa jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota fakkeenyaaf okay post goona as tuqne jechuudha. Blog post goona. Kuni already xumurameera jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti muuziqaa Haacaaluu jedheen barreessaa kan biraa muuziqaa Haacaaluun jedhu fakkeenyaaf qooyi waan biraa hojjenna jechuudha. Okay. Youtubii keessa seennee viidiyoo wayii linkii isaa fudhanna. Fakkeenyaaf
Okay. Galaana gaaromsaa fudhanne. Galaana gaaromsaa muuziqaa isaa tokko kun muuziqaa kana fudhanna fakkeenyaaf. Okay. Copy goonaa linkii isaa. Copy godhannee qabannee jirra. Amma blog post bira deemna. Blog post WordPress keenya bira jechuu kooti. WordPress biratti okay galaana gaaromsaa inni barreessina. Galaana gaaromsaa. Akkasini galuufani waan barbaadan barreessuu ni dandeessu. Sambooda asitti jecha wayii barreessina fakkeenyaaf jecha wayii yoo barbaanne suuraa itti galchuu yoo barbaanne kun as tuqnee itti galchina garuu suuraa osoo hin galchin fakkeenyaaf suuraa osoo hin galchin play fakkeenyaaf play jedheen barreessa waan barbaadan taphadhu jechuun illee ni dandeessu as tuqi jechuun ni dandeessu as tuqi okay erga akkana jedhee booda akkana godheetiin qubee kana barreessa nan furdisaa akkanatti sambooda akkana godheetiin as tuqa kuno bakkatan okay dhiifama as tuqeetiin kuno qubee ergan akkana godhee booda asin tuqa kuno as dhiifama achin tuqa sambooda iddoo kanatti nan tuqa bakka linkii kanarra jechuudha gadiin tuqa linkii kana keessa naqa asittiin linkii biraa paste itti godha jechuudha okay dhiifama kuno as gadi qabdanii turtanii paste gootu sambooda right goona as right goona aye sambooda publish goona publish now okay post godhaara amma as banna jechuudha okay yeroo bantan kuno as tuqi kan jettu tana tuqna amma YouTube bante jechuudha okay kuno fakkeenyaaf as tuqi ni tuqa namni suwwete tuqu galaana gaaromsaa banuudhaaf deemte jechuudha kuno YouTube keessa akkuma argitan amma kana caalu asirratti suuraa irratti galchine yoo barbaadan immoo suuraas galchitanii play kan jettu yoo asitti gootan bakka qubee as tuqi jennee barreessine tan namni yoo play kan jettu gadi tuqe muuziqaa san taphata jechuudha fakkeenyaaf kuno as tuqi gizeen jedhu akkuma amma bane jechuudha akkuma galaana gaaromsaa bane as tuqi okay haaluma kanaan jechuudha kabajamtoota baay'ee namatti tola namoonni baay'een viidiyoo teknoolojii ilaalanii baay'ee nama ifachiisa namni yoo ilaalin viidiyoo yuutuubarri tokko viidiyoon akka ilaalamuuf hojjeta yoo ilaalaminiif ni ceemme jechuudha so viidiyoo akkana namoonni ilaalanii yoo dandeessan isin share godha namoonni itti fayyadamuu danda'u websaayitii kanarraa akkaataa mallaqa itti argattaniin isin barsiisa fuulduratti yoo namni baay'een kan laalu ta'e jechuudha akkaataa mallaqa itti argachuu danda'amutu jira waan ta'eef asirraa akkaataa mallaqa itti argattaniin isin barsiisa karaa biraatiin wanti baratamuu qabu baay'eetu jira wanti websaayitii waan ta'eef baay'ee isin fayyada waajjiroonni mootummaa fayyadamuu dandeessu dhaabbileen dhuunfaa fayyadamuu dandeessu promoshiniin warri hojjettan yookiin warri miidiyaa websaayitii akkana kana fayyadamuu dandeessu waan barbaadan barreessitanii erga keessan erga dabarfatanii booda linkiiwwan gargaraatiin walitti connect gootanii waan baay'ee hojjechuu dandeessu jechuudha kabajamtoota akkaataa itti mallaqa argattantu jira mallaqa baay'ee guddaa argachuu dandeessu waan ta'eef isin barsiisuu nan danda'a namoonni websaayitii developmentii akkanaatis barbaadan jechuudha gara keessaatinis naquu namoonni dandeessu eegaa kabajamtoota waan baay'ee baratan jedheetiin abdadhaa yeroo biroo immoo viidiyoo birootiin qabadee dhufa galatoomuu barbaadha bye bye